ijoollee golachaatis mana ganda soddaa isarraa fuunee golachaa dhufee fudhatus takka nuti fuunee fi geessineefis ni dandeenya. Golachaan ijoollee isaa fudhatee ummatti haa galfatu. Wanni isiin fidin jiru ijoollee naa tetteessu ijoollee naa jetti maal ijoollee maal irraa qabdu ijoollee irraa wanni isiin fidin jiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota keenya akkam nagaa fayyaadha isin jechaa obboleeyyan kiyyaarra biyya teenya rooba jira. Alhamdulillah rabbil alamin ara rooban nu roobe sanumaaf hin gabba'ee fiidiyoo isinii maree ara akkam nagaa qabdanii fayyaa jirtanii isinii jechaa ara kun maal qabattee teessanii lamoonni qabadhee dhufe biiftuun jinnoota isiidha akka isiin jettutti jinnoonni kiyyaa gallakkifamee jira. Huno dalagaa isaanii eegalanii jiranii jirti dalagaan isaanii wanni isaan eegalan wanni isiin fittis hin jirtu obboleeyyan kiyya inshaallah niti wanni firaa dhoowwanne biiftuu biyya teenya gallee jira wanni biyya isii jecha biyya sanii baanee biyya teenya galleef xeefasiiti jechuudha har'allee nutti dhaammatti ilmaa jinnoota biyya gallakkiseetiin jira dalagaa jammaranii jiranii jetteen addataa jirti obboleeyyan kiyya nuti biiftuu firaa dhoowwanne inshaallah niti waan biyya teenya keessa jiruuf jecha jinnoota siitiisitti waan fedhe nama siitu hoo fidde firaa dhoowwanne jechuudha obboleeyyan kiyya inshaallah naaf Abrahaamillee walitti deebi'uudhaaf inshaallah kanaafuu gaa Abrahaam bira dhaquu fi inshaallah guyyaa lama booda Abrahaam bira dhaqeetti fiidee isinii mara obboleeyyan inshaallah Abrahaamtti walitti deebi'uuf deemnaa nuti walirraa fagaatuun taanu inshaallah obboleeyyan kiyya kunoo rahmanni rabbi roobni rabbi nu roobu jira ardiin teenya kana fakkaatti inshaallah ani Abrahaam irraa fagaatuun ta'e obboleeyyan kiyya hordoftoota fi daawwattoota kiyya Abrahaam irraa fagaatuun hin ta'u waan ta'eefu isatti dhalaa'ee isa biraa dhaabbatuun qabaa isa wajjin jiraachuu barbaada malee isa irraa fagaatuun qabu waan jechuun obboleeyyan kiyya Abrahaam wajjin nyaanne kanaafuu inshaallah du'aa nu godhaadha rabbi nagaan Abrahaam bira nu haa geessu. Abrahaam gara hadaamaa kana jira an hararin jira waan ta'eef karaa kana hangan deemee egaa makiinaa koreen isaa bira dhaqutti egaa nama iddoo tanatti waa nama qunnamuu fa'aa danda'a rabbi balaa akka malee nurraa haa qabu inshaallah nabbi nagayaan fayyaadhaan golachaa bira nu haa geessu. Du'aa nu godhaadha du'aan teessan nu bira dhaabbataa turte obboleeyyan kiyya Oromooti hawaasa bal'aa rabbiin umrii isin haa dheeressu wallahi rabbiin jannataan isin haa qananiisu warri hajiruuf fi kan jirrelleen inshaallah biin harraga ganti isaanii unoo gibbii keessa dhaabbatee fiidee isin waraabaa jira gibbiin teenya isin akkana fakkaatti ga'an ganda keenya mana kiyya isin hin garsiifne obboleeyyan kiyya mana obboleessa kiyyaatiin jira. Kanaafuu inshaallah du'aa nu godhaadha kunoo obboleeyyan kiyya mana obboleessa kiyyaatiin jira obboleessa kiyya xiqqaa biran dhufe isa biran jira jechuudha mana isaatiin jira kanaafin egaa wallahi obboleessa kiyyarree kiyya isin hin garsiifne jechuun gaa namaan natti dhufaa jira kanaafin fiidiyoo ganda keenyarraa isin maree dhiifama naa godhaadha obboleeyyan kiyya ani namaa kanaa natti hedduu dhufaa jira kanaafin har'a kunoo gammachuu qilleensi bareedaa qabbanaa tokko dhuufeetman rooba jira kanaafuu gabbee fiidiyoo isinii mare galgala halkan makariiba amma makiree azaanii jira obboleeyyan kiyya kanaafin isin maafin gaa isin yaadatu teessan akka ajaa'ibatti nu bira dhaabbatee du'aa naa godhe hanga golachaa bira dhaqutti fiidiyoo isinii maraatiin golachaa bira dhaqeetiin isinii wajjin akka tolbaanee qilleensarra tattabanna obboleeyyan kiyya inshaallah har'a kunoo biiftuu tanaattu fiidiyoo isin marta kanaattu maal biyyoon tusi har'allee nu jalaa namni iyyatiin fiidiyoo qabadhee dhufe maaliif ammallee biyyuma tanattillee nu jalaa namni jechuudha ishiin ammallee nu jalaa namni ilaalamee ammallee nutti dhaammataa jirti biinni fi golachaa hin dhiisuu biinitti Abrahaam asii baasee biyya san galchee jirte ammallee natti dhaammataa jirti ishiin humaan hin gootu tun wanni ishiin gootu hin jiru achitti namiidhaa jirte har'agaa wanni ishiin namiitu eessara ofirraa dhoowwanni inshaallah ani ofirran jira ofirraan dhoowwaa biiftuu ganda isaaniitu barbaadetiin abbaa ishii kaasatti nutti asii dhaammataa ture san isa qabuufin karooratti jira biyyi teenyatuun gaa xiqqoo biyyattuu jedhanii mootummaan xiqqoo akitti akka durii miti nama jijjiiramaa jira namni fuulan beekne fa'aa hedduu jira magaalaa tana keessatti warri aangoo qaqqabu nama durii miti kaan dur beekuu haaraa jijjiiraa kanaaf lafa suuta babbaraati abbaa isii san qabnaa jeetiin karoora qabadhee taa'u jira inshaallah golachaa bira dhaqeetti wal mari'annee akkasitti qabsiifna jeetiin yaada qaba
isinillee warri koomenti irratti gaa qabsiisaa abbaa gandi isaanii san qabsiisaa warri jedhanillee ni jira. Inshaallah ni qabsiifne. Arras barus ta'e ni qabsiifne gandi isaaniiti agarraa hin dhiibnu. Kanaafuu obboleeyyan keenya waan biraatiiti har'a gammachumaafin dhufee viidiyoo isinii maree du'aa naa godhaadha. Hirriba dhabnetti hirriba dhabdan isinilleeni. Kanaafuu warri hirriba dhaballee hirriba gaarii nuura faadhama waan biyya ta'e gallee har'a gaa kunoo wallaahi qilleensa bareedaa kanaan naa dhufe kana isin garsiisa jeeti ni tokko nootte wallaahi magaalaan ta'e sun guyyaa fa'aa isinii mare haalan tas jetti inshaallah an viidiyoo miyyoo tantu naaseen gabbee viidiyoo isinii mare halkan kana taatullee awaan biraatiiti. Kanaafuu inshaallah an gammachuu takka nin gammadee araban obboleessa kiyyaatti waan dhufeefin gammadee gibbii isaa san keessa dhaabbadhee viidiyoo isinii mare inshaallah bakka gammachumaafin har'a gaa warra keenya haadha fi abbaa kiyyallee viidiyoo isinii mare obboleeyyan kiyya gaa gammachumaan gandi keenya anaa gala kunoo tasgabbiidhanii haala hunda gaa jireenyi jechuun akkuma durii miti haalli jijjiiramaa jira. Waa tartiiba godhannaa gaa namni biyya namarraa yeroo dhufe biyyi ni jijjiiramti. Nama fuula haaraa kana eessaa dhuftanii jennii takka takka ni jira. Kanaafuu kanumaaf haala hunda sirreeffannee waraqaas waan hin qabneefi gabbaanee biyya ta'e irraa viidiyoo maruu hin taanetti waraqaa fidaadha nama haaraa kan gisee arganii sanumaaf dhofamneetu mana keessa taa'u tetteenyaa waraqaa bafaa baafannee booda magaalaa teenya tanarraa viidiyoo isinii marree biyyi teenya tana iddoo bashannanaa mayira qabdii isinii qabannee dhufna inshaallah fuulduraa fi har'a kun waan halkan taateef viidiyoo isinii maree dhiifama naa godha obboleeyyan. Adala juwaan feete haa fiddu nuti ammoo ofirraa dhoowwine waan ta'eef har'a waa isin dhaammattu kana ol baatee miidiyaa irratti akka afaan battu kana wanta kana dhageenyu waan feete haa jettu. Waan isin feete maana godhuu hin dandeessan maana godhuu hin dandeessan naaf golachallee. Kanaafuu ijoollee golachaatis mana ganda soddaa isarraa fuunee golachaa dhufee fudhatus takka nuti fuunee fi geessineefis ni dandeenya. Golachaan ijoollee isaa fudhatee uummatni haa galfatu. Wanni isin fidin jiru ijoollee naa tetteessu ijoollee naa tetteessu maal ijoollee maal irraa qabdu ijoollee irraa wanni isin fidin jiru. Kanaafuu obboleeyyan kiyya inshaallah fuulduraaf bal'oodha wajji ol haasannee taphanna. Har'a kun halkan taatee hin dukkanootte hangan viidiyoo biraa qabadhee isin dhufte. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Nagaan naa